أعوذ بالله عليك وعلى أبوكم. Oromoonni biyya keessaatiif biyya laarri akka nu bira dhaabatta abdii qaba. Ashuma kawarta doftoota kiyya bakka jirtan gaheen sanaa qabeechas viidiyoo biraatti walitti deebi'ee jirra. Viidiyoo kanatti akka boortan akka gamdaa abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanalii kana faana ta'uu yoo jaatan subscribe gochuun dagatina. Barattoonni akka ishiin tuqaas jechuu barbaada yaaduu qabattan koomenti barreessaa gaduwaatti na faana tura. Abbaa fintana. يا بنتي في ايه؟ ما يرف ويقرف اللي جابوكوا. في ايه ما تقومي جنبه تصحي ده. وامرات بيفارتي سوم ديوانتي شا. بس مش الناس كده. ما خلاص في ايه؟ أعوذ بالله عليك وعلى جابوكوا. يا بنت قومي من جنبه ما يرف ويقرف اللي جابوكوا. في ايه؟ ما تمشي بعيد عني يكون عندك برد ولا كورونا تقرفينا. ناوي؟ سلمان ناروتي لاني Gak prank ya di sini. Karena ini ibadah gue dulu gak ada mafahar. Sih. Hari ini style saat itu nih mo. Kawan jadi ujung kabu. Mana tuh jurah? Sanfi saya udah aja tuh jurah. Si anak kana tidak hari ini barakatu, tidak hari pembahagia tu dah fani wali kau bama nafat amanan, mani rakonsa, mani dah, enne orang catur mali fakas nami wali kan dek orang. Enggak ada nan aga, jualan dulu mahal je dan aso betul sih, mahal je dan aso betul. Mana berawan sanjir orang kangkar isin pokat dia nasa, cilari nasa. Diri saya nak orang durimi hindanda Tabas rira kan pada hindanda susi tu fit Maybe foto kan udah terus ada story. Pada miti lelah pada diri saya nak diri dulu tu. Ada di nama tu. Akhirnya kamal nanti benar ini akhirnya gua akhirnya salpan ni makan lu badin. Toli kunduma sababa waan sana dandeenyeef jechuun dandeenyu maaliif waan biraarra keezii baay'ee namni walii kaa keezii sanaanis namni walii kun baay'ata garuu akka geetti namni hin dubbatu maalin jedhu malee yeroo baay'ee keezii masanaa namni baay'inaan walii kaa kan keezii sanaa malee keezii biraatti walii kus baay'eedha garuu. Sirbi garuu jedhu har'a ba'ee jira. Uzu billah qabaachuu qaba malee kun. Ayi keessa dureen bineessa. Ahlan wasahlan baga dhuftan baga dhugaa rabbi ati guyyaa irraa seenaa galmeessaa deemaa jirta ummata mudiitti dhaabbatte garuu namni gariin si akkeeffannoo jedhee osoo zooru jechuudha. Qoosha jaakeetti kommaa dhufa isa akkeeffadha jedhee ofirra galgala abbo yaa akila furu yaa ilaahi isa akkeeffadha jedhee akkam ofirra zooru jedha. Irra fiig irra naanne hundi isaa. Chris Brown Oromoo Michael Jackson Oromoo hin dhagaa halaxa danqara qottuu. It's okay, man. Go get him a base. Thank you, God, thank you, Japilo, Taco. Japilo, Taurajada. Ekanamaya, Japilo, Taco. Japilo, Taurajada. Ekanamaya, Tunu Kesajara, Amano.
Ijoollee yeroo isaanitti godhan isoo hordofanii dandeettola garuu namoota gurguddaa akkasii muuziqaa fayyaa baname hira malee baandiidhaan sirbaan jiru. Baandiin siin jedhu meeshaa rukutamee sagalee isaanii sirbaan jiru. Akkuma chaalenjii TikTok irraati kan inni nama uummata kana fuulduratti gochaa jiru. Silaatee itu ammoo shaakaluma godhee sagalee dhumaan sirbuu isaa keessi sirbee natti tola garuu keessi muuziqaa masaa qofa bananii duukaa utaalu agas barantinii miti. Sanuu gadi been deebi'aadha aktee caaluu wajjin badaa walitti dhufaan jiru garuu yaalaa jira. Ifu haa ta'u. Been sokkatu isa ta'e ijaar gannaqe kaameraa maalii rakkate. Alayna mugri kesar gasani Usabastate tungatuntate kami wabasani Oromo ma imadubi kalacha Sini tera sini Akkam stage marraunsa akka maalisa sini sintabacheera maraachuuf hin kaane alam baane hin finne keessa aadaa garuu yaani wantoota akkasii kuni badaa natti hin tolan. Ashama qaqqaalii waan kenna marti keessanii hordoftoonni abbaa daraartuu fadha daraartuu isin gammachiise galatoomaa ulfaadhaa isin jenna amma moo waan ajaa'ibaa qabannee dhufnee jirra gaazexeessituu seenni masarata dhaabaa karaa toora tiiktookii isii kanaan immoo gaafa akka lakkoofsa raadiyooti gaafa guyyaa 26 akka lakkoofsa bashootaatti immoo gaafa guyyaa 19 gaafii ummatoota ijoolleen tun aartii oromootitti waan xiyyeeffatteef ijoollee tani gargaaruu qabneedhanii waan xiyyeeffataniif wiixata gaafa guyyaa akka lakkoofsa raadiyooti gaafa guyyaa 26 gaafa akka bashaatti gaafa guyyaa 19 akka nu bira dhaabattan isin jenne karaa toora masii dhaabaatiin isin jenne. Oromoonni biyya keessaatiif ta biyya laarree akka nu bira dhaabatta abdii qabna. Wiixata galgala sa'a lamatti walaa agarru. Haadha daraartuu. Kanaaf maatiin abbaa daraartuu. Ijoolleen kun dhugaatii TikTok irratti argitanitti yoo ta'e haadha daraartuu fi abbaa daraartuudhaanii koomeedii adda addaa baay'ee hojjetu baanii jechuudha. Lamataan ijoolleen kun aayidiyaa babbaree irratti dandeettii adda dandeettii cimaa qabu. Saniif wiixata dhufachuun dafinoo dhufaa jiru kana galgala sa'a lamattidha kan isaanii karaa TikTokii maaliif ijoolleen kun waan itti waraabanii maayikii haa ta'u mobaayilii gaariin qabanii sanaaf xiyyeeffannoo godhanitti kan isaanii ijoollee kana gargaaruu barbaadanii masarratti immoo asirratti ijoollee kana waamtee beeksisuu keetiif miidiyaa irratti waamtee interviiyuu keetiif guddaa galatoomna dhugaa ijoollee baay'ee dinqisiifamudha. Akka ijoollee akkasiiti ijoollee ijoollummaatti aartii keessa galan kanatti guddifachuudha. Warri kan kun nu rakkisaa jiru waan ta'eef ijoollee kana guddifachuu nu wayya. Viidiyoo san kanaan iddoo koomedii hojjetan irraa laal. Hello, akkam nagaa jirta gurbaa? Nagaa maal qabnaasitu nagaa nu argite? Amma waan si dawwaleef odoon bakka ciisuun ka'in midhaan sanyii ammana kaan fuutee qiccee gabaan baati. Garuu galgala hosii mana kana galte balaawatu dhalataa. Garuu waa isiidhee haadha tiyyamaa akkana gootan jettanii nan gaafata. Kan kanumaaf si dawwalee geeffadhe. Oshaashaan tun saalfattu midhaan sanyii fuutee deemti. Abo. Hardare. Mena laal mena daraartu anjaarsi kan kee kun hin bareedu. Bareedinni kee abadu. Sila daraartu jinni yoo taabbate duraa waan bareede isiitiin tolu. Seeraan alaal mena daraartu hin bareedu. Ija keessan alaal seeraan alaal. Nu badde si kenne wadabbaa daraartu hin bareedu ofirraa basta shangulliitti fakkaata. Abbaan daraartu duraan tuqaan qabu. Haganaa sinna dulloomse malee. Haganaa maqaa kee nama taateeti. Samoon okeeni dilii nyaataa kana baay'ee natti tolaara. Natti of dhaaduu dhiisinnaan raadeemam. Okeeni dilii kana natti hin dadhabin nyaadha. Cilaaloo fi filannoon kenna. Dhugaa ijoolleen kun baay'ee danda'u oomishallee beeksisaa jiru kunoo wantoota garaagaraa beeksisallee hojjechuu jalqabanii jiru. Kanarratti jabaatee namoota isaan deeggaru qabaatanii nan waan guddaa hojjechuu danda'u kwaalitii viidiyoodhaanii, saawundiidhaanii, waraabbiidhaan, editingiidhaan waan kana ol hojjechuu danda'u jechuudha kana booda. Kanaafuu dafnoo yookiin wiixa dhaabbadhaan siin jechuu barbaada. Hordoftoota guyyaa viidiyoo siin qade kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaa sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin golti deebinutti